deebitu dhiirri cinqaan jaalattu dhiiraaf re'een takka dhaana siin dura isiniin jedhe dhiiraafi re'een takka laal kun sheetichillee dhugaa dubbadhe laal eegalee azaana wanno jechuudha dhiiraafi re'een takka bareeda barbaaddi bareeda jechuun isa bichaa badaddee ofii jalatti du'uu miti ofii kan keetillee obbadaduu si barbaachisa atillee uf malee nama biraan qabdu abboon arrabsiin kaa re'ee jechuun barama fageenyaaf re'een tokkoffaa muka faayidaa qabu malee hin nyaattu re'een muka faayidaa qabu malee muka fayyaaf ta'u malee hin nyaattu waan re'een soorattu keessa jechuudha waan fayyaaf ta'u qofa sooratti ammas lammaffaa bakka badduun ciiftu re'ee dhoqqee keessa ciiftu argitanii bakka badduun ciiftu roobee jennaan qeensa lamaan lafa ejjettee akka namaatitti re'een akkasii jechuudha isiniif galaa miti kanaaf dhiirri makiinoo irraa barumsa fudhattee heerumte heerumi kullu nafsi zaa'iqatul maut الدنيا 9 البنات القوامون الزوج القوامون على الرجال استغفر الله أعوذ بالله زي حديثة كانوا كنا شيطان نوافو بيا الزوجة هاي أكمل نافعني بدي حديث نتون الزوج استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزوج قوامون والمرأة والله هدي من كنا نركب دي مالي أكنامتي والله أكنامتي والله أكنامتي نحن يلا بدي سري أكنتاني أرجع رجرو الرجال أيوه يعني فيك الرجال القوامون على النساء أريكتي كان يجوا ما لنا أك كتابني في ربطتي جارتي قادسة يجوا أما كنا كيس قلتي أرجتي مجتين ورقصاني كيس قلتي أرجتي ورقصاني يا هرياتي يا قادسة رقانا نجت رقانا نجت لك وان أتيني قوسا كيس أنا سيلان ورقة ما ندي ما سيلان ورقة هي سكاي أما كاكي بيجوا أوكي اسكيس waan dhugaanaan jette amma qammasee argee jette mi'aa jaarsaa dhuga mareef qammaftee argaarti amma qammasee argee jette mi'aa jaarsaa reef keessa galee argee haganni mi'aawete yiifa xaafixaal naan jette yoo tan fa boottee jechuudha ana haa booyani miskiinati ماشي دين ربي يديتي وقهف تامي والله يفتح أنا نجت هي هاي أنك كانسل الرجل هودين يفتح أنا نجت ميا جارسة يجو ما شاء الله 100 جارسة كان أنكي معلومة دي دبيتني أنا مركو وانكي يا قدان جتشود والله اسمه لغة ضدكية رازني في مجرى والله أنا مركو وانكي جارسكية يودكات إراتي كهالكا والإتة جنا لكون إيو يجو غنم كرسي أبرو مسا ميكا نياكي سامي إراتي تك كرسي إراتي تك هالكا والإتة لام kursi sadi misa afur guyyatti afur maksasi irratti 5 jaarsi kiyya guyyatti 5 nyaachuu qaba hayyee badaan amma kaakin saara seenuun jaarsi kiyya guyyaa 5 nyaachuu qaba guyyatti 5 nyaachuu qaba asaaba kiyya beekti asaaba kooti kana jechuun asaaba kiyya gara fuulduraati guyyaa 5 nyaachisa hayyee guyyaa 5 nyaachisa tana kama goleen na buute inshallah kushinaa keessa bahuu dadhabuun amma guyyaa 5 nyaachisa jechuun sadi gaha mana bibditi yamma sadi maal gaha waan inni dhiibee bayaa jiru kana waan inni godhee bayaa jiru kana jechuudha waan inni bar dhiiratanaaf jechuudha akkuma nuti gizee ulfaan jirru nuti amma yeroo ulfaa jechuudha yoo rabbi nuu beeke malee nuun beekan yeroo ulfa kenna hagama ganni ulfaatu hagama ganni miidhaa qabu yoo rabbi nuu beeke malee dhiiranni nuun beektu
sarrabbumatu nu beeka jechuudha. Uduwaan san beekan taateeti. Usuwaan san beekan taateeti dhugaa rabbi harka irratti iyyuu osoo nu baadhatanii osoo harka irratti osoo nu baadhataniiti itti diqqaata dhiirota. Serious. Harka irratti osoo nu baadhataniiti itti diqqaata malee ittiin guddatu. Harkumarra osoo nu baadhatanii. Gina immoo rabbumatu duddaaf garaa waliin nu godhe. Obboleessa kiyya 50 osoo qabaadhe maal godhuuf as taa'eetiin kadhattu jedhanii arrabsan 50 osoo qabaadhe maal godha? Maal godha 50 osoo qabaadhe? Itoophiyaa galeetiin motora takka biteetti kennee haari'ee galuun hin dhiisu maal godha 50 osoo qabaadhe maal godha Kaayiroodha. Maal beektanii? Dr. Biiftuu welcome. Maal jechuu barbaade haani na balleessa kunoo sheexantichi. Eessa osoo jiru? Sarrabbumatu duddaaf garaa waliin nu godhe. Amma dhiirri tun akka saayinsii jedha waan kana haadha faaxeeti jettanii ganaa safuu namittii safuu fixatti namittii jinnii fixatti namittii akkas fixatti safuu osoo jettan safuu osoo jettan jennee hamne nuti shamarran Oromoodha. Odoo safuu jedhan jennee hamne kutaa 10 baratteerti waa takka hin beektu. Kolleejjii barattee baatee waa takka hin beektu jette. Siif galee safuu wanni jedhamu hin jiru barumsa keessa jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko jechuudha. Halkan tokkotti yoo diqqaate sanyii miliyoonaan lakkaa'amu miliyoonaa olii jechuudha kan loos godhu. Amma gisee afaan Oromootiin dubbadha jedha kana iyyitan jedheeti Ingiliffa keessa make. Sanyii miliyoonaa olii jechuudha kan inni loos godhu. You understand? Sinii galee? Taaptaafi koppilinkii godhaa. Wallaa dhugama isiniin jedha. Kuni akkuma daa'imni gisee dhalatu ija abbaa qabatee funyaan isaa qabatee ija isaa kallacha isaa qabatee hidhii isaa qabatee fuulaan isa fakkaataa harkaan isa fakkaataa lukaan isa fakkaataa dhalatu qaama isaa hunda walakkaa fudhateetiin jechuudha. Ijoollee 5 gaafa dhalche bakka hudduun gattaa'e viitaaminii gayaan qabu nyaata gayaan qabu. Amma halkan ka'ii marqi nyaachisi jechuu miti yaani. Diqqaatee halkan aanan burcuqqoo takkaa hoo taate dhuguu qaba. Aanan burcuqqoo takkaa gisee hirriba irraa dammattan afaan Ingiliffaatiin hirriba jechuun afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin sanii miti hirriba irraa dammaqe. Isinii gala hirriba irraa dammaqe jechuu yeroo hirriba irraa dammaqe. Aanan burcuqqoo takkaallee yoo taate waan ho'aan waan laphee isaa qaqqabbaneessu dhuguu qaba. Namichi kun bar rabbi isaa laaffise malee tabba bahuu wayya bar tabba bahee galee bar tabba bahuu wayya. Tabba bahee dhufe jechuudha tabba bahee dhufe rabbiin isaa dakaffalu malee wallahi tabba bahee dhufe. Isinii galaa miti gatii kana ta'ee fi hamma wayillee taatu waan laphee isaa qabbaneessaa dhuguu qaba. Tokko san ganamtii gisee lafa kaatan dhiirri waan guddoon barbaaddu homa diqqoo waan sirnyaa barbaaddi. Homa diqqoo waan guddaa sana harata sanii miti. Avukaatoodhaa fi inqulaalii bas kus baqa homa diqqoo inqulaal batimaatim xabsa shakilii maal inni xabsa shakilii maal jedhama sila. Halaa kulli haalillaahi haa ta'u kama ta'e haa ta'u waan galabii jechuudha. San keessatti rakkoon shamarran kennaa guddaan zayitiin litirii tokko itti naqama. Zayitiin litirii tokko. Zayitiin litirii tokko itti naqama. Zayitii litirii tokko itti naqxanii san dhuubatee ka'ee gisee deemee achii takka ciisee achii ka'u gaafa waggaa takka qaata albaata beekta qaata. Bannaatis qaata albaata safara balleessitee achi siisi diqqoosi manarraa garassifadhu. Qaata albaataa si keessa dhumaan jiru waan ta'eef diqqoosi manarraa achi siisi yalla deem. Maal gootan isinitti fakkaate ganamtii lafaa kaataniitu maali bakka homa haphii jechuudha. Waan zayitii hin qabne. Waan zayitii hin qabne kafiifa fayyadamtanii kennitaniif. Ufillee of hin dagatin amma rakkoo shamarran kennaa maal inni of dagatti. Of dagattan of hin dagatin habiibtii tiyya. Dhala si eeggataa guddisuutu si eeggataa waa hedduutu proosesii hedduutu si eeggata. Ilmoon takka gaafa dhalatteetiin jette hanga gaafa siin ubbartee maal jettutti responsibilitii haadhaa jala jirti.
isiniif galaa miti. Kanaafuyyuu ofillee ofii keessanii of hin dagatinaa. Of hin dagatinaa rakkoon keessan of dagattan. Ofii kan keetillee lib habiibtiiti. Annama kun asubii lafa ka'ee jiran abukaatoo daakkadhee. Obseeti eeyyanii fiqiru. Wallaahi of hin dagatinaa. Annama yoo xiqqaate waggaa 30 meeqa. Wannummaan hanqamma daa'imman irraa calanqiftuu fi diqqeen irraa qabee of hin daganne rabbii kiyyaa galata. Diqqeen irraa qabee takka of hin daganne. Kun shamarran Oromollee maashaallah akkanatti sa'a 24 isin gorsaa laal. Sa'a 24 harkaa waa darbaa onneetan abaabootan homa qabdan harkaa waa darbaa jennaan gorsi kun akkana na keessaa yaa akka reediyoo sokkeetti itti sakkaaniiti. Garuu isin gogaa gizee isin jala kana teettan taaptaaf hin goone kooppilinki hin goone na keessa badaa iyyuu na keessa bada. Hayi. Maal inshallah waa ana birraan wannoo taate sadaqaan inshallah sheekonni illee gizee matachii waa kennitee jette Allahu akbar jechuu eegalanii maa. Sheekaa gara sheekota kanaayyuu sadaqamatu gara darasaa kanaayyuu sadaqamatu fuula ibsa. Haati Faaxee maalidhee kana boo kana caala. Ani eenyu gadi jira. Kanaafi wallahi isa dhugaa isinii hima. Ana osoo qoosu dhugaa isinii hima. Boo'ee isinitti himu. Dhugaa qoosaatumaan isinii hima. Shamarran teenan an dhageettan gaafa keessa geettan garuu ni argitan. Gaafa keessa geettan waa hunda ni argitan. Of hin dagatinaa. Uf qaqqabuu irraa of hin dagatinaa. Hanga gaafa duutee qila eeggaltutti. Fuula kan kee, rifeensa kee. Uf qaqqabuu irraa isaa yeroo kennuuf jettee ilmoo teeti yeroo kennuuf jettee of hin dagatin. Innis yeroo qaba sa'aatii meeqa qaba dabar. Hiriyaa tan teetiin geelee tan teetiin waliin gaafa haasoftu yoo xiqqaate sa'aatii meeqa haasofta geelee tan teetiin waliin. Sa'aatii 2 sa'a tokko haasofta geelee tan teetiin wajjin. Taada sa'aatii geelee tan teetiin waliin haasoftu san keessa sa'ufii kenni. Garaa keetiif. Waan guddaa nyaatiin akka coggaarnaan sin guduunfamne homa diqqoo. Fakkeenyaaf keessattuu dubartoonni aadaa nu dhufutu jira. Yeroo aadaan nu dhufu san dirqama jechuudha of qaqqabuu qabdan. Lafeetu sin cabe dubartii yeroo 2 yeroo aadaan itti dhufuu fi gizee deetteetiin jette gizee lafeen isii cabdeetiin jettu. Of qaqqabuu qabdanii jechuudha. Of laaluu qabdan. Of qaqqabuu jennaan deemtee ruuza lukuu jirtuu keessatti awwaalteetiin dhuftee laxxuuf godhin jenne yaani. Of qaqqabuu jechuun nyaata kan keessa haatiidha. Ganama gizee lafa kaate killee waan diqqoo godhattee shaayii bakka gara hojii keetii. Isaa kennite ofiillee sa'aatima isaa kennite san ofiillee afaan 2 kaayadhu habiibti.